Fuuni akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo sin akkami nagaadha miti anis nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taataniin jecha dhugaa dubbachuu jechuudha. Saayidiin baay'ee rakkina keessa jira dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko nama rariyana maaliif akkasitti karaarra kufee godaanaa ta'ee caammaa inni godhatu marti enu kaname qaamaa jira jechuudha. Karaarratti kufee maalitti caammaa inni godhatee jiru kun marri aarsaa jaalala akkasitti qabudha. Jaalala jechuudha jaalala ijoollee isaatii qabudha. Akkuma argitanii Sumayyaan viidiyoo darbe tokko irratti daa'ima akka malatee akin biitii geechiteedha jechuudha. Kun marri aarsaa jaalalaa qabudha kan akkana isa godhu jechuudha. Maaliif jennaani daa'imni dhukkubsatee yaa haalli qilleensaatti jijjiiramnaani marfii waraanachisiis jechuudha. Dhiiga marmaraa maal goote jechuudha. Sumayyaan yeroo darbe tokko jedha. Innaa isa san argeetii achi deemee jechuudha. Yaman deemee ishee barbaaduudhaaf jechuudha. Isheen ammas immoo boota jalaa jijjiirratte dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namantiin jedha. Yaa inni daa'ima isaati waan ta'eef immoo garaa dhalaati yaa namni ilmoodhaan hin qalladan jechuudha. Waan mukamuunis qalladuu danda'u ilmoon aarsaa guddaa nama kafalchisiiste jechuudha. Innaa isa daa'ima san laallachuudhaaf jedhee deemee immoo hin taane ammas isheen jalaa dhokatteerti. Ani immoo nama rarii jechuudha. Garaarratti kufuun isaa baay'ee tokko nama rarii jira. Innaa rakkina keessa akka jiru birrii qabu immoo argitanii ayyuunis kalee jechuudha. Buukii 4 qabda. Buukii qabaachuu kennan beeka tokko isaarraa 400 naa dabarsee jetteen jechuudha. Haadha mana lama fuudhuun akkas nama godha jechuudha. Kinu innaa ittiin ishiidhaafis birrii dabarsee jira jechuudha. Innaa ishiidhaaf illee birrii dabarsee tanaafis birrii ergiin rakkadhee karaarratti kufee ammaa jechaa jira jechuudha. Namni achi jiran immoo koottoo wajjin galla wal si fudhannee galla jennaan hin didee jechuudha. Birrii tokkollee akka of harka hin qabne kara biyya waan ittiin galu akka hin qabne jechaa jira. Na gargaaree jechaa jira. Kara biyya deebi'uudhaaf ani baay'ee tokko garaan na nyaate jechuudha. Kanaaf akkuma argitan asirratti ciisee caatee harka qaba. Caammaa isaatu ilaalamee caammaa jechuudha waan godhatee jiru jechuudha. Innaa dhugaa ani jechuun bakka gaafa Sumayyaan isoo ta'e akkasitti akka abbadanii akka intini gulufuun kun maaliif barbaachise? Minimbii waan fillee ta'u abbaa manaa kana wajjiniin seenaa wajjin dabarsitee jirti jechuudha. Akkasitti wal godhuun kun maaliin garaa jabaachuun akkasitti inni immoo ijoollee isaa jedhee ilaallate gizee baay'ee immoo kadhatee jira jechuudha. Ijoollummaa lijoottiin bichaa isaanii jedhee yeroo baay'ee kadhatee ture jechuudha. Warra daa'imni kun osoo agarsiiftee inni akkasitti dhugaa karaarratti kufee baay'ee tokko namatti ni jedha. Ka'ii jedhanii karaa kaasaa jiru jechuudha. Ijoollee kun bira jiranii ka'ii karaarra ka'ii akkas ta'uun keetis baay'ee tokko azannee nutis immoo maasii gochuu hin dandeenyu maallaqa ofirraa hin qabnu jedhanii jechuudha. Warrumti isaan bira jira inni bira jirullee warrumantiitillee miti jechuudha. Akkamattuun beessanii miti. Deebisiin ijoollee xixinnoodhas yaa maalitti kara biyyaa sana nama deebisuu danda'anii mitiidha jechuudha. Innaa ani baay'ee tokko nama raree jechuudha. Akkas ta'uu isaatti jechuudha. Deebistee ayyuunis immoo achi deemaa jirti jechuudha. Ani nama ajaa'ibatti diraamaa gaarii እንዴት ነው በቃ የምሬ ነው ማለት ሳይድ ራሱ ብለዋል እኮ ለኔ እኮ ማንም የማያስብ የለኝም ማለት አዩ በቃ ምንም ነገር አታስቢኝም ያለው ማለት ነው። ሄኖቴ አዩን ጀቹራ አዩንስ ሞ ዴማ ጀርቲ ጀቹራ እሺንስ ቦሩ ብሪ አርካዳቤ ነጋሻ ከነው እንጀነው ኪኖቴ ጀቹራ Dakabate entini keessa seenaa jirti jechuudha. Kanaati algaa qabattee jirti jechuudha. Maaliif deemuudhaaf jechuudha. Achi deemu maaliif
Yaa yoo odeessitu deemtee saayidiin gargaaruuf jechuudha. Maallatii yaa inni rakkina keessa jira waan ta'eef gargaaruudhaaf jechuudha. Ayyuun maallatii Sumayyaan asan jiraachaa jira jettee waan ta'eef deemitan gargaara aarsaa jaalalaa kafaluun qaba ganaan kafala kana caalaa ijaarti ayyuun jechuudha. Kafaltee argini jechuudha. Rabbii aarsaa jaalalaa kafalamu akka kanatti bubbisaniiti jechuudha. Innaa isheenis immoo boroo akka nu galchaa itti nutti hin boonye meemmanni wanti isaanii hunda galuu didee diraama moo maalum akka ta'aa jiru tokko iyyuu naa galaan jiru. Innaa isheenis yaa dhokattee deema jirti jechuudha. Birrii immoo inni ergeefii jira jechuudha. Birrii naa dabarsii jettee ni dabarsee fi mana kiraa akkasii jettee kan isaan baala birrii dabarsee fi isheen immoo birrii saniin immoo isa barbaada deemarti. Amma mee ayyuuni bakka kanatti saayidoodhaaf yaaddeetti deemti. Amma inni akkasuma yaadaan wal argaa yaalaa hafaa jetteeti malee immoo dhugumas ayyuun maallatii ayyuuni saayidoon kobaasaa jira achitti rakkachaa jira rakkoo mee maaluma rakkoo keessa maal furti silaa inni silaa ishee kan birrii barbaada karaa biyya galuu barbaada isheen immoo achitti deemtee cirii ba'aa irratti ba'aa achi ta'uudhaaf jechuudha. Ayyuu teenyaan beeku bilchaane. Innaa ani waanuma isaan naa galuu dide jechuudha. Diraama isaan hojjechaa jiranii tokkollee waan tokko naaf hin galle jechuudha. Islamma kuni marri akkasitti yaman deemuun kuni akkasitti karaa irratti kufuun kuni amma birrumaa jedhanii akkasuma akkas ta'u moo isla maallatii saayidoonis immoo dhuguma ijoollee barbaadu deeme akkana ta'a ammoo ayyuunis maallatii Sumayyaanis yeroo ammaa deemte kana maallaqa dhabee tanan akkas ta'e itti odeessite jechuudha. Amma miin wanni kun dhugumaa immoo sila saayidii jedhee jira jechuudha. Bara birrii ishiin osoo jedhee yamanitti jedhee birrii $3,000 odoo ishiidha kennanii hin hojjettu jedhee bari dhugaa rabbii hin hojjettu jedhee innaa wannichi kun diraama isaaniiti abboo jechuudha. Diraamaan isaanii baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Saayidii garuu nama raree akkasitti karaa irratti qofuu isaa jechuudha. Duraas Sumayyaan nama rarti turte beektanii dhugaa rabbii nama rarti turte amma garuu maaliif gaafa nam tokko abbaan manaa fi gaafa dogongore ta'anii yookaan akkasitti gorfatu malee ijoollee baatanii achi fachi gulufuun kun akka farda gulaama hin qabneef achi gulufuun kun anna dabbare jechuudha. Bara kootiin maaliif waaqayyoonnis dogongore gorfachuudha malee dhala isaa qabanii asiifacha achi fiiguu itti rakkadhe mina jechuun kun nama dabbara jechuudha. Inni ofiisaatti booma biyya ammaatti rakkachaa jira. Ayyuun immoo ayyuun qimamii nama immoo deemtee saayidoo gargaaruu heddikaa jechuudha. Aarsaa jaalalaa innaa jechuudha. Gooddanyaan isaallee akka maallatii birrii siifan kenna maallatii dammuuza fudhadhee innaa mana taa'ee mina jennaan dide jechuudha. Innaa maallatii gooddanyaan isaa kadhachaaf jira jechuudha. Sumayyaayii viidiyoo kana ilaalte gara laaffii jechaan jira. Dhugaa rabbii ara Sumayyaa hin dabbara aribannaatish ይደብራል እውነት ይደብራል እና jechuudha. Ani baay'ee tokko nama rarii dhugaa dubbachuudha maaliif ayyuun illee silaa amma yeroo kanatti deemuu qabdu turteeyyuu as teessee fala maluufi qabdi jechuudha. Akka inni biyyatti deebi'u malee cirraashuma achi deemte shikimiitti ta'uudha jechuudha. Maaliif gaafa ishiin achi deemte asii birrii silaa isatti kenneef gaafa harkarraa fitte maaliif rakkisaadha jechuudha. Akkuma inni jedhee namni naa yaadu hin jiru jedhee inna Sumayyaa bannaatish abbaan manaa keetii garaa laafi habiibti indii maayini waan fiillee ta'u abbaa manaa keetii koo seenaa wajjin dabarsitee jirta gaarii yaraa wajjin nyaattee jirta gaarii yaraa wajjin dabarsitee ijoollee lama walirraa argattanii jirtanii abbaa manaa keetii garaa laafi hin jabaatin akkasitti jenna nagaraachila jechuudha. Shamarran baay'ee garaa jabaatti beektanii miti gaafachi garaa jabaanne maal eenyutu hin danda'u jechuudha. Gaafachi garaa jabaanne jechuudha. Dhugaatti akka kutannaan jechuudha. Kan Sumayyaa kun immoo adda ta'e akkasitti garaan kutatiin isin jenna.
En Sumaya biranna gashi video kana share godhati. Sumaya please sigaa baqa drama kee dhaabi. Inni saqaayyaatee jirta baqa isin jenna. Ingaa maaliif raakti jirta kinu ammammoo kan Itoophiyaa keessatti luka tokkoon dhaaba baatirra hafee ammammoo Yamanitti achitti dhufee jira. Ammoo kinu si hojii makaraara argee karaa irratti kufee jira. Waan ittiin nyaatullee nama birrii tokkollee of harkaa hin qabnedha. Akkasitti gara hin jabaatini abbaan ijoollee keetiitii siin jenna. Innaa amma viidiyoon biraatee walitti deemnuti nagaadhannaa tura ayin sinin jedha. Bye like share godha ayin sinin jedha. Subscribe maatiin haftaa ayin sinin jedha. Na jajjabeessaa sinin jedha. Ishee hunda keessan iyyuu galatooma isinin galateeffadha.